hiriyaa jaalalaan na fide biyyaa miinaan dubbadhu boona dhiisii akkamiin asii argadhu. Akkan harkasiin galfanneeni boonta ana jaalaltii ta'e hungeessite gammadda rakkootii boohartee maal argatta argattu gurraa mihimattiin ibdaadda. Akkan harkasiin galfanneeni boonta ana jaalaltii ta'e hungeessite gammadda rakkootii boohartee maal argatta argattu gurraa mihimattiin ibdaadda. Eeganaafu nabboonu numan taane tarrak jechuun maali addee kannan jaalanne. Eeganaafu nabboonu numan taane akki kun maali addiyee kannan jaalanne. Walitti boonuun nafsi gargar fageesse sheenaadan nu baasa ijoollummaa dhiisi sammuu bilchattee yaadi siinal alfadda ni qaabbeet irratti. Walitti boonuun nafsi gargar fageesse sheenaadan nu baasa ijoollummaa dhiisi sammuu bilchattee yaadi walaal alfannaa abbeeti duqaadirratti. Yaa hiriyaa jaalalaan na fide biyyaa miinaan dubbadhu boona dhiisii akkamiin asii argadhu. Si jaaladheetiinan sirraa maraadhe dubra hedduu irraan ija si fayyadhe hundan caalaa jetteeti simbooniini moosinni dubrummaa ifin dabarsiini si malee baareenni komaamen jirre ifna agabsiite nam buusin karre alli keena aarsa yallaalee daawwata gowwummas waan qabu jaalalate malee jaalalaafi qadir laman deebi'u tiyyatana keessi keeyoo akkama je'u. Eeganaafu hin dhaqqabu waywaata siif taatu kootu yoo haftes furmaata.